warroonni fuulli keessan gugurii qabu jecha kanatti fayyadama. Kuni irdiidha. Inni addaatu immoo urgoo yookiin immoo roob isa jedhan. Inni ammas addaatu kun boqqolloo, daakuu boqqolloo. Arabiffaan maal jedhama yaa rabbiin beeku. Inni asii kun immoo zayituuniidha. Sanii booda akkanatti wal nyaachifanna jechuudha. Itti fayyadama. Baay'ee jijjiirama ofirratti agartu. Taa'u jetti fayyii wanti itti himu maashii. Warroonni fuulli keessan gugurii qabu kanatti fayyadama. Yookiis immoo gurraacha kan qabu. Keessumaa warroonni nyaata hojjetan biyya Arabaa keessas ta'e biyya keessas ta'e warroonni yeroo hundumaa istookirra ooltan jechuudha. Kanatti fayyadama. Baay'ee faayidaa qaba. Baay'ee liwwixii ofirratti agartu. Kanaatiif itti fayyadamaa siniin jedha tole. Amma ganaadha waliin xiqqoo zayitiin baay'isee zayituun xiqqoon baay'iseera. Ganaa wal nyaachisee wal fakkeessa jechuudha. Zayitiin baay'iseeranii xiqqoo jechuudha. Amma ganaani kanatti wal nyaachisadha. Wal nyaachisee hidhatee boodan dibadha jechuudha. Akkan jee gaashuu gaasheen dhagamoo gaasheen koo innoo joo otoon fuula koo hunduma isaatti diba'ee halkanii Nanaga fuula koo otoo hunduma isaa dibadhee na baqatta abjuutiin hin jee wareerteen na baqatta. saa dibadhe. Ayyaana nama qaba. Agarte Kata. maata gaash Bicara FD makana. irdiitti amma keera FD mak. Ayo. irdiitti makaa jeera dooktarii yuutuub irra laaleera. Uga. Ugaa qoy ani haala siin jee gaash. Waan achirraa sirriidha moo? Ati maaliif yuutuubii koo sabiskiraabii naan gootu? Masih dawal malee bila. Maali? Yeroo maksiif banni jaman. Yeroo manaa daawwattu maleeti moobaayilii ilaaltu qorqortu.
Kun olaani kana fakka. Taniin mataa koo darkume. Mataa koo darkume naan niise. Aha. Moobaayilii na laaltu. Ay feesbuukii wanta nuti ittuma qaban ilaale halkanii guyyaa. Uy. Halkanii guyyaa laalaa nama tana. Araba ga'iiste. Suusii maatti ta'e. Baga'iiste. Guyyaatti lama sadiin guutaa bari. Facebook ilaaluuf jettee. Akkuma agartanii fuula koo kanarratti erga dibee sa'aatii tokko walakkaa ta'eera jechuudha. Masaatiin kun sa'aatii hirriba kooti. ግን fuula kiyyarra naan caalu jedhee taniin dibadhee jira. Kun egaa akkuma isinitti agarsiisee niskaafeennaan itti dabalee isinitti agarsiisne viidiyoo irratti jechuudha. Urgoo yookiis roobsa jedhan jechuudha. Daakuu boqqolloo maal akka jedhamu wallaalee daakuu boqqolloo sana suuraa isaa isiniin kaaha. Zayituunii niskaaffee walitti dabalee jechuudha. Zayituunii xiqqoo ishiitti qicee waliin nyaachisee akkanatti dibadhe lama. Kun gogaadha. Kana yoo agartanii xiqqoorraan sukkuumeera. Kun gogaadha. Kun gogaadha miti jedhama. Akkanatti na laaltan ji'a fakkaata garuu uummata akkan qabu. Gartanii ammannaan sukkuumuugaa gugurii isa fuula korra jiru kaasee ka'a. Na wajjin meeseejii godhu. Gartanii iddoon kun gugurii gurraacha qaba jechuudha. Har'a guyyaa sadaffaa dibachuu kooti. Toruu ji'a kana keessa maaliif viidiyoo waraabuudhaan irraa viidiyoo waraabee jechuudha. Maaliif sinis fayyadamtu jeetanii. Ila. Gartanii. Irdiis itti dabaleera. Irdii dubbachuu irraa fadhe. Irdiis itti dabaleera. Irdii illee hin qabaa jechuudha. Kurkum isa jedhan. Arabiffaan kurkum jedhama. Gartanii. Ji'a keessatti yeroo 3 jechuudha. Barabbi qalali fuula namaan ibsu.